ولا جرات يمكن والله ملك قالتهم أوريتش سرّا فوتة بيا ما جر باي فير لا بيا وإيرا قالتهم استي إفنان أول تركامي زسري الله شو وروني زيتي إفنان فيدمتن ميدا فبريسا كمبارا لجرا إيه سجلتا دبي وستيتم دليفري ما درس نشلالين ما في بوفت وبارا بيربو هذا كلمة والله يرون دا يكون كان الربا جرا والروت الربا أباني في اللي كان الربا كوتينيو أترجع بيتا تيجي شكم تجر ترجع بيتا بارنا ما يسجلوا ستة فكات بيتا هرمات بكرنا سيفيد زي دال بيبونه كبجاسنا قبل لا بيبوني شو ولا ماتي ما جولة جالالات جبيفامو قبل بيتشا سونتانه جولة دانس ولا برس si ijoolleen namoota fayyama soddoanii uumamaa yoo ta'e qorsa nama fayyadu yoo ta'e hawaasni keessatti fayyadamuun dirqama. Ne galashi warra suudii jirta ne galama dhugaa rabbii. Ijoolleen nama gala. Dhugaa rabbii fakkaaja ijoollee Oromoo hundi keessanuu fooloo deebisaa fitee. La yedalle andanya yedalle ni garaachu yedalle sos ነገር ያስፈልጋል ዳሌ ማሰደጋ ወሮኒ ዳሌ ጉድፈቹ በርባደ ዋሳዲ ሲንበርባችሳ ዋሳፒ ብቻን ሃይጃኒ ዋሳዲ ሲንበርባችሳ ደጌፈዳ ቀበዳ ሲራ ጻፉ tokkoffaa oliivaa vaaziliinii yookiin petroleum jeel vaaziliin kan jedhamu maankaa tokko maankaa kan tokko si barbaachisa maankaa tokko vaaziliinii kan okay lammaffaa irratti shunkurtii kana qola isaarraa qunciftee kaatee shunkurtii diimaa jechuudha shunkurtii diimaa qola irraa qunciftee kaatee akkasumatti maashinitti faaxxee kaateetiin hin bulleessitu hundaa tokko faaxxee kaatee bishaan isaa jalaa baafta bishaan shunkurtii diimaa kanaa sadaffaa zeetunii nyaataan beektanii zeetunii isa maankaa tokko itti gootee sirriitti miksi goota namoota baay'ee dhufee ragaa ba'aa jira galee mucaan tokko gaaf tokko kolfaan ajjeestee tokko bichaa sukkuumee tokko xaawulaa ta'e tokko akka wayii ga'ee jedhu innaa kanaaf seeraan maal waan si gaafata waan jara kana koomantiin barreessaa jiran si gaafata doktor kakutii guddisoo jira jettu ijoolleen nama hedduu barreessaa jira viidiyoo dalagaaf isa immoo viidiyoo dalaga mana golfaa siin jedha mana golfaa takka baramtu ishi nyaataa sobna innaa kanaafi sirishir godha nyaata annan haasofsiisaa ijoolleen hin haasofsiisaa nyaata ifnaan olinaa tiriitimenti gargorguma bicannash ifnaan olinaa tiriitimenti የቤቢ ሄርም ያወጣል በቀለምና በፓልም የተጎዳ ሸሽ ጸጉር ያስተካክላል ከዳደ ጸጉር ያለሳልሳል እንደዚህም ደግሞ ያረዝማል ከፊት ምንድነው ከፊት ወደ ኋላ ኖ ከነፈት የሳሳ ያበዛል እሺ ካምቦልጭ በለስ ጅራ አስገባን እሺ ትገባላችሁ ምንም ነገር ፈለጋችሁ የኛ ቁጥር ፕሮፋይል ስላለ ከዛ በዛ ማዝ ትችላላችሁ የጥቃት ደዋ ድግደም ለማወል ቀምና ደዋ ደዋ ኪንታሮቲ ደዋ አስሚ ሳይነሲ ገራቻ akkasuma kalee tiruu dabalataan warrooti foroforii qabdan amma nyaataa nyaannu እየበላን እናወራለን xiqqoo teressa ሁሉ ከሰኑ ባረቢ ፈየደማ ላላ አናም በኩሎ አንተ ነው ፌፊ ፈየደሜ ተላላ ከሪፌስታቲፍ ከፉላ ረብ አሁን ለቲጂ ማለት ነው የጸጉና የፊት እየሰጣ ነው አያችሁ እንብላ ኮት አዲ ረክን ጅሮ kanuma kanatti nyaanna yeroo ndaadhuga mee share fi akkaatu wantoota feetan immoo gama koomentiitiin nu gaafa inni bila bona sidda boniti kotiyan haadunnu ntatta bona miskin cheers ayis miste balamanaata Inka gabaabsuu keessatti haasa gast laaku asgabbaችሁ እስከዛ ያው ማትፈዳ ስለኩ ከኒ ማባክ ከኒ ከዳለ ኤርጋዳ ወርጋሉ በርባዳል ወዳለ ቢተናቡ ከዳለ ተውልቡ አኑ ቢሰደ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتا كم فياتي؟ الحمد لله جرا. جواب سدوم بدا. كخالي مي أكمي كخالي هدونا ما ميدام تيجي جرا لكوس أنت تتوقع كرفاني جرا فوريتين أدب بزيد دان كلين جيو جبابا سيفايزا. أوكي خلاص ولينا أسوينا نفرداش. إن شاء الله. كوتا. ماشي جزاكم الله خير. Bakka kainga. قاتلوا ليه راسو؟ nagaa keessanii jirtu أكن طيارة بقى جراتي. jura galata rabbii moringa qabdui moringa shay Jira. مورينغا شاي سلطان مورينغا نورمال جرا مورينغا باودري. okay esa jirtu re sharje namo dubai mo أجمعين جرا دليفري سيرو كهسا نربس. okay shi qibati nama argisiistu fasashi damo chikada مساج تكادا. Fasashia. مساج تكادا. في تكادا. Masa kana bode bitete itidib dan seri itewara. Kuyi wachika. iba inni chikada Tigisti sirratti ilaallee binnaa jechaa jirti ijoolleen tigistoota ati dabbaan isii karaa durumaa bayaa jiranii beektan akka duraanii jiru duraanii goggoitu takka bara tigistu gara an lakkaa dabbaa kanaan baafte tigisti bar duraaniin dhugaa rabbi horii bara 95 fakkaatti bar goggoitu takka. bona me nagarama bona An gaafa isiin dabba wayye. nagaa keeti jirtaadho Seenaa akkam jirta? jirtaa jira galanni waaqayyoo dafaa ta'u Raga jiraatte. lakki durumaan yaaduma furdatte ishini kudhaa hin nyaatti nagartu Ika sai me ulafuma kaya fudan ne karo. dhugaa jedhe Wa rabbi. ishii bakka rakkoon qabuti jiti yaani qibaatii ciqaa kanaa fi fasaashii kanaa fi mooringaa bichaan barbaada Karabat nu bukan saden. Wa rabbi. Karabat bukan saden. no birrii asirraan himtumoo geessan كيسا بوالي كيلا لكوتشي رفعت كيسا نبي. Keessaan malee gatiin yoo miidiyaa gubbarraa taate gara keessaatiin qaba. baay'ee bakka rakkoon qabuti Ijoollee taaptaap godhaa koppiliinki godhaa illee mana rifeensaa si Koppiliinki godhaa taaptaap godhaa. deemta mana rifeensaa si gaabbasnaan diddemti Mana nak kau gift tu apa buku bukan kan bakal aku tu nak kah? Mana galak tu? Guggoo bichaa miti bakkeen dheeressu jira guggoo bichaa miti ishiiti jee Mana orang gift tu mana anak tu kau tapi nanti bukan tu kau. Bukan. maaltu si kofalchiisa Nanti kau kau berapa? Jadi kita mau tu nak kau call fan tu, kerana ada kube. Anak tu punya ada kemarin jalan-jalan dari mana kau dah sih berapa tu? Aku di zinjir ini. Rabbi rakko kaki sama mana? Abang mana kena rakko kaki sama apa insyaallah. Aduh Rabbi sila tu masih tak ada ya ada. Nada ikuti. Harifna. Harapnya. Ada Rabbi waktu mungkin mana kayak tidur itu mana ada. Yani kan jedhu ijoollee warri jala kana jirtanii kalee galgala tiijii waan nu goote dhageessanii leenca nama dubrummaa kenneefi leenca nu siin kennu ta'e garaa nu gubbee akkaawuntii keessa waa wal barbaadi waa takka keessa hin jiran waan kalee galgalatti nu goote mu. Warna jalan tan dia jadi arah Ani kapu ga. Orang gitu nama kena jalan demon. Ani video bicara dia tengah lagi saya kalah. Kau nak apa? Untuk nak jaga kalau si orang mau tak kesana. Kayak cuma tak ada tu rasa. Apa taran tiga sih yang bakal pada sana kerana ini. Orang jual. Orang tu belum apa tak ini. Wajar wallah. Wajar wallah ni. Bicara kasih kan tu ya ni udah itu mah murah.
Ani ke gambe ko ni nama fi kan nem be ko la bi to sai ta bade tan ba mala ka kan be ko an ta ittiyad da kai ko tana ko ko arka kana da wani kuma mala ka to ne jo la amerika wi le jo ina dar ba ka mare ka ni uf hababo ki bu ni Lagi mubarak irratti. Laa qabaachuun ooltanii shakke warri afaantu bareettanii qabaachuun ooltanii shakkaa mediisaa wayii jedhe. Waatu jira. Maal qorsa kana fudhataa qorsa kana keessaa wanti deebisuus dhaba manatti hin fakkaatu. Wanti jirtu hima jirtu meeshaa shakkinaas. Kan deebisa jira duratti eessan kenna. Bona. Wayye. Takka duratti waan isin agarsiisti moo? Yoo nagartu anchi dingillitti mallisinu naan jette. Maali? Maa deemtu sana naan jette akka dura. Qibaati fidu. Seeto seeto. Hin beekan badna dhageeffataa oolu bara. Akkam jirtan nagaa keessanii? Nagaa kana rabbi akka bubbu. Nagaa qoricha keessan kana dura fayyadameen jira. Irraa fayyeen jira. Galatoomaa isin jira. Maal fayyadamte? Torbee kana keessa fudhadhee qorichicha. Kamiin? Infekshinii tureeyyo. Infekshinii qaama saalaa? Okay, fayyitee? Fayyeera galatoomaa isin jira. Akkasitti fayyada gaafa namatti tola. Waaqayyo malee si haa fayyisu, rabbi si haa fayyisu shi. Fayyaa fayyeera galatoomaa. Annaa hundi keessanuu akka fayyadamtan dhaamsa kooti kuni. Galatoomi qashtii kun nama dhugaa rabbi warri fayyadamtan akka ta'u fayyadamaa himanii dhugaa rabbi nama gammachiisa rabbi. Dhugacha kaawwan illee qoy. Lakkaa gurbaan cimaa dhageeffadha gurbaan cimaadha lakkaa ijoollee waan akkasisan rakkatan halkanii ganama guyyaa fooqaa oolanii fooqaa bulanii fooqaa madeessan hedduu jira. Boona dhageeffadhu taa'as jira waan ijoollee kaa argitaa dhugaa. Qallaan hin fayyisu warri ijoollee. Rabbiin galannaa ga'u. Laa dhugaa. Ya wallahi nama fakkeenya akka dhuunfaatti nama keessaan dhufee na gaafate jira booda keessaan sitti ergaa nama sadi moo nama furii namni waan kana na gaafate akka nam tokkotti. Bexaam nama gaariidha boona foloosi godha walla foloo na godhi. Mirtii namatti rabbi. Bexaam yaasta'ukaan. Foloosi godhee jira. Namoota akkasii kana namoota amma obboleettiin teenya ol baate sirriitti fayyee torbeen geenye wayita isiin jettu maaltu isinitti dhaga'ama namoonni keenya qaanfatina jechuun qaana qabu dhukkubni qaanii hin qabu. Koottaatti fayyadama bakka jirtan hunda isin qaqqabsiisuu danda'a ilma Oromooti walaa gargaarru asumaanii warri dabbaa guddifachuu barbaadan rifeensa guddifachuu barbaadan dhukkuboota adda addaa dawaa hedduutu jira argaa jirtanii. Tiijiin kun dhuftee biratti argamti. Ufiillee fayyada nama kanas fayyada. Wal fayyadu addaa godhannu. Maartiin dafee biillee kostoomari kee turte mee aduu dhageettu asiin jettu Maartii. Maartii. Kamuutu laan shiisti. Ani qortii jira kaa okay. Qaatar liikaalleen katnish gizee bawala. Injambrale Marti Saudi fi Qatar ni agak ero yo ke ya posisi Tiji kan fulan barbadeani Lupu ka fula ko la bisa kita curu fe sabi zaiti bisa curu ቆይ አንዴ ያለች ነች ቆይ ትመጣለች እሷ የማዳቲም ዲና ማለት ነው የፎርፎርም በአንድ ቃት ከዛ የጸጉርም አሁን ማለት ነው ታወራለች ka fula ko kala shan inni warma galatu shi ani Beirut injira Dubai injiru ergama Beirut yeroo booda shi sa'aatii booda in erga amma garuu imaaratii keessa argitan Ayetole waan barbaades dubaraan sitti malakoosa qabadheera. Eesh kannama kutuuf kan waan asirratti mun dandeenyellee keessaanii weddii waan taateef dhugaadha hin qaanifatina ijoollee keenya wallahi maaliif dhukkubni qaanii hin qabu waan silaasin barbaachisa obboleeyyan keessanii tiijittillee dhiyaatanii gaafachuu dandeessanii kun obboleettiin teenya torbeen genne dhukkubni kun amma dhukkubni isin irraa fayyatu kun dhukkuba jabaadha ni beektanii dhukkuba yeroo ammaa kana yaaddessaati hedduun dhugama. Galgala kana namni shook godha ufuma hooqaa yoo jaarsa bira ga'ullee yoo jaarsa bira ga'ullee ka jaarsa hin qabnellee ufuma qotoota bula. Kanaafuu itti fayyadama obboleessa keessa irraa fudhadha. Isallee fayyadaa ofiillee fayyadama.
ganda namaa dhaabbachuu irra obboleessa ofii irraa waa argachuutu irra gaariidha. Tigistillee asitti gara isiitti illee argachuu dandeessa. Isin nama biraa kun Pakistaanii farraa binne barru Bangladesh farraa Facebook irraa rabbi nama akkatti beektan kan irraa bisadhaa rabbi kuno. Kuno seenaa Oromoo ijoollee baay'ee ijoollee kintaaroti fayyada jala jira. Ijoollee kintaaroti fayyanii ijoollee maalii fayyanii. Fuula langatti wantoota Marti. Ne aure ande. Kotto asay. Leelochim ትገባላችሁ ቆይ. Kan durbuma de. Okay, nama jalaa gadi buuna rakkoo hin qabu. Galatoon obboleessa keenya ilma Oromooti. Boona. Atin buni taa. Wayye. Taayet. Nagaa olchanii. Dhugaa qorichi isaa baay'ee gaariidha. Waaqayyo gaarii kan jettullee kootu seen waaqayyo gaarii kan jettullee koostomanii keenya turtee nagaa akka fayyaa jirta. Nagaa galata rabbi. Ani qoricha baay'ee nasii bitadhe. Kan bitadhe keessaa garuu hunda isaa fayyadamee fayyee jira jechuudha. Qoricha ilkaanii, kan rifeensa guddisu, kan infekshinii, kan nama furdisuu hundaa bitee jiraas jechuudha. Gidduu darraa faayidaa argadhee jira. Kan ilkaanillee fayyite kasi furdisullee si furdisee. Nugaa hunduma isaarra faayidaa argadhe. Galatoomaadha. Baay'eedha. Amma immoo kan mataa nama dhukkubuu barbaadu jira. Ni jira sii kenna keessan dubbisu. Yaayyee bilbila keessan nan qaba keessa silan dubbisa. Ana ni jedhani keessanatti. Response kan mataa ila jara kee jara geeffadha ila namoonni tokko asuma keessatti namoonni tokko amma dhukkubni haga feete dhukkubni yoo dhukkubni ati dawaa natti fudhatte sun ka dhukkuba kan keetti dhabuu ta'uu danda'a. Nama hundaa milkaa'uu dhabuu danda'a. Dhageeffadha akkasitti illee yaala beekadha. Namni adduma fudhatee adduma fayya dhukkubni kan keetiif ka dawaa ati fudhattee sun akkaataan himannaa keetii wal adda ta'uu danda'a. Akkasitti illee amma fakkeenya namoota gazuu keessa ni madaalaa jira. Yoo xiqqaate nama 4 nama 5 ka fayyadu arge. Nama tokko immoo dhukkubni qorsuusan fudhadhee naan qajeellee ka yeroo arge. Itti deebi'ii dhiifu jijjiiree fudhadhu. Qaamni namaa kunis tokko miti dhiigni namaatti illee tokko ka dafee fayyuu jira tokko ka dafee hin fayyine jira waan taatee akkasitti hubadha. Kan walumaa galatti obboleessa keenya kana jajjabeessaa namaan baarraa hubittanii namaan baatu jajjabeessitanii inni illee namoo nama keenya bakka itti rakkattetti hatta yoo mallaqaa dhabde nama kan keetti si fayyisuu danda'a bakka rakkinni jirutti jechuudha walii hubachuun gaariidha. Kanaaf obboleessi kiyyaa atis mana kan kootis koottu. Hawaasanis wal bartee hawaasni si bare. Maarti dubbadhume አንድ ጊዜ አውራ እሷም ብዙ መድኃኒት ወስዳለች። መድኃኒት ነው ማለት ነው። እና የማዕድያት መድኃኒታቸው በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ብጉር ምናምን በጣም ነው የሚያጠፋው። ማዕድያት ራሱ 10 አመት 6 አመት 7 አመት የቆየ አሁን የኔ ራሱ በጣም ረጅም አመት ነው የቆየው ማለት ነው ማዕድያት ማለት ነው። እሺ እና የነሱ መድኃኒት ተጠቅሜ ነው በጣም ለውጥ ያገኘሁት። በጣም ነው የሚያጠፋው። ብጉርማ ከሳምንት በላይ የጥቁር ጠባሳ ነጠብጣብ ጠቋቁር ምናምን ያለውን በጣም ነው የሚያጠራው ፊት ማለት ነው። ማለት እንደዚህ ፊት የሚልጥ መድኃኒት አይደለም። መድኃኒታቸው በጣም ጥሩ ነው። የአበሻ መድኃኒት ስለሆነ የሰው ፊት አይጎዳም። ተቀብታችሁ ፀሐይ ላይ ብትወጡ ምንም አይነት ችግር አያደርስም። እና ደግሞ ምግብ እንኳን ብትሰሩ ማለት ነው ተቀብታችሁ ምንም አይነት ችግር አያመጣም ማለት ነው። በጣም መድኃኒታቸው የሰው ፊት አይጎዳም። አሁን ከፋርማሲ ምናምን የሚገዛ መድኃኒት ብዙ ጊዜ ተጠቅማችሁ ታይታችሁታል። እኔም ደግሞ ተጠቅሜ በራሴ የደረሰብኝ ነገር በጣም ፊት ይልጣል። ፋርማሲ የሚገዛ መድኃኒት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የአበሻ መድኃኒት ስለሆነ ምንም ነገር እንትን አይልም። ጠይም ከሆንሽ እንደዛው በጠይምነትሽን ቆዳሽን ያሳምራል። ጥቁርም ከሆንሽ እንደዛው አላለ ጥቁርም ራሱ ከሆንሽ በቃ ቾኮሌት ከረር ምናምን እንደዛ ነው የሚያደርገው እንጂ ፊት አይልጥም። ቀዩንም እንደዛው በቀይ ማለት ነው። እና መድኃኒታቸው በጣም ጥሩ ነው። እኔ በጣም ለውጥ አግኝቼበታለሁ። አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው አሁን መድኃኒት ሲጠቀሙ አንድ ለፊታቸው የተስማማቸው መድኃኒት ማለት ነው